Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya wiixata galgalaa eegaleera. Odeessaalee har'aaf qabanne keessaa matoota isaanii isinitti hima. Naannoon Amaaraa duula seera kabachiisuu jedhuun haga ammaatti namoota 4,500 seeraan to'achuu irratti gabaasa qabna. Akkasumas isa TPLF booji'amtoota waraana federaalaa gadhiisuuf jedhuun ibsa irratti mootummaan federaalaa waan jedhes isin biraan geenya. Gaazexeessaa Abbee Tokkichaaw qotiyyoo 58 uummata Booranaaf kennu. አንድ እናት በጣም ታዋቂ የነበረ ፎቶ በጣም ፖፑላር ሆኖ የነበረ ፎቶ keessattu suuraan haadha tokkoo daa'ima dugdatti baatanii haalaan qoodamee ture. Maatii kanaafis qotiyyoo 2 kennine. Waa'ee heera mootummaa Eritiriyaa waggaa 25 darbaniif saanduqa pireezidaantii biyyattiitti itti cufamee ture irrattis waan qixeeffanne qabna. Odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerra nu faana turaa kan isiniif dhiyeessu an Hamza Hussein. Odeessa jalqabaatiin naannoo Amaaraatti shakkamtoonni 4,500 ol to'annoo jala oolfamuu isaanii biiroon nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa ibsa kaleessa caamsaa 22/2022 baaseen beekseera. Shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman duula seera kabachiisuu tibbana mootummaan geggeesse hordofeeti jedha ibsichi. Biraanuu Gammachuu. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa obbo Dassaaleny Xaasoo nageenya itti fufinsa qabu mirkaneessuuf hojiin kun cimee itti fufa jechuun miidiyaalee biyya keessaa irratti dubbataniiru. Shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman waliigalatti 4,552 akka ta'anii fi isaan keessaa kanneen 210 ta'an kan yakka lubbuu balleessuutiin shakkamanii himatamanii fi to'annoo jala oolchuun osoo hin danda'amin ture akka ta'e ibsameera. Kana malees 40 kan ta'an kanneen yakki itti murtaa'ee mana sirreessaa keessaa miliqan 39 kan caalan ammoo yakkamtoota ta'uun kan bakka hin jirretti itti murtaa'edha jedhan. Namoonni 917 ammoo diinota naannichaa fi finxaaleeyyii ergamni itti kennamedha jechuun ibseera biiroon nageenyaa kun. Kana malees namoota naannicha taaraa ta'an dabalatee caasa nageenyaa fi mootummaa keessa taa'uun yakkamtootaan wal ta'uun kan shakkaman namoonni 1,780 ol akka keessatti argaman dabaluun himan hoogganichi. Obbo Dassaaleny yeroo ammaatti mootummaan hojii shakkamtoota to'achuu taasisuun alatti naannichi nageenya amansiisaa irratti argama jechuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Akka gabaasa miidiyaalee biyya keessaatti kanneen dhugaan faannoo hin taane garuu gareewwan maqaa faannootiin ijaaramuun uummata irratti gochawwan seeraan alaa adda addaa raawwatan mootummaan akka obsaan bira hin tarre himaniiru. Torban darbe keessa naannoon Amaaraa meeshaalee waraanaa harka namoota dhuunfaatti argaman galmeessuuf akka ta'e biiroon nageenyaaf tasgabbii naannichaa beeksisuu hordofee naannichi duula seera kabachiisuu eegaluu beeksiseera. Keessattuu naannolee hedduu keessatti maqaa garee alidilee faannoo ofiin jedhuun ijaarameen gareewwanii fi namoota dhuunfaa sochiilee seeraan alaa taasisan irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksisuun isaanii yaadatama. Humnootiin nageenyaa tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachuu hordofees walitti bu'iinsa dhuma torbee darbee uumameen namootarra akkasumas miidiyaalee biyya keessaarraa odeeffateera. Kanneen hidhamuun isaanii ibsame keessaa miidiyaalee garaagaraa irratti mootummaa Itoophiyaa qeequun ka beekamu Salamoon Shumiyyee fi Maskaram Abarraa ni jiru. Hidhaan kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan naannolee garaagaraatti sochii eegaluu isaa erga beeksisee booda dhagahame. jedhe Eliyaas Mulugeetaa. Hidhamtoonni tibbana TPLF'n gadhiifaman baay'een maatiin miseensota waraanaa yeroo waraanni bara darbe Tigraay gadhiisee bahee hidhaman malee booji'amtoota waraanaa miti jedhe mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan federaalaa waan TPLF jedhaa ture adda baasuuf qorannoo taasise irratti hundaa'uun ibsa kana baasuusaa himeera. Ibsi tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa dilbata baase kun namoonni kunneen bakkeewwan biyyattii garaagaraarraa hojii fi jiraattota siivilii Tigraay turan ukkaamsuun kan TPLF tursedha jedha. Namoonni gadhiifaman jedhaman kunneen garuu haala kamiin akka dabarfaman ifa miti. Humnoonni TPLF booji'amtoota waraanaati kan jedhan 4,000 ol akka gadhiisan kamisa caamsaa 19 ture kan ibsan ta'us yeroo sanatti gama mootummaan waan jedhame oomtuun turre. Waraana kaaba Itoophiyaatti baatiiwwan 18 dura eegaleen humnoonni federaalaa humnoota TPLF waliin waraana biyyattii hubee taasisaniiru. Ammatti lolli kun kan tasgabbaa'ee fakkaatullee garuu xumuran arganne. Ibsa mootummaan baasee kana irratti gama TPLF hanga ammaa wanti jedhame jiraachuu baatullee garuu TPLF kanaan dura booji'amtoonni kunneen miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduun isaanii naannoo Tigraayin haalatti to'annoo isaa jala oolan ta'uu ibsee ture. Akkasumas dubartoota ulfaa fi kanneen daa'ima qaban dabalatee qaama midhamtoonni hedduun booji'amtoota kunneen keessatti argamu ibsee TPLF.
TPLF miseensonni waraanaa booji'aman kunneen fannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Dubbii himaan fannoo diimaa idil addunyaa garuu waldaan fannoo diimaa idil addunyaa opereeshinii akkanaa keessa qooda hin qabu jechuun BBC'f deebisan. Ibsi TPLF booji'amtoota raayyaa ittisaa dhiifamaan nan gadhiisa jedhu kan dhaga'ame lolli kaaba Itoophiyaatti tasgabbaa'ee ture hammaachuu mala yaaddoon jedhu yeroo dhaga'amaa jiruttidha. Gidduutti moodeessaalee gabaaboo muraasni isinitti himaa torbee darbe keessa deeggarsi midhaan nyaataaf meeshaalee wal'aansa fayyaa walumatti toonii 10,000 caaluu naannoo Tigraay seenuu sagantaan nyaataa addunyaa beeksise. Konkolaattonni fe'umsaa 163 ta'an marsaa lamaan naannoo Tigraay seenuu ka ibsa jaarmiyaan kun qaamolee tumsa taasisaniif hunda galateeffateera. Guyyaa kaleessaa qondaalli waraanaa Iraan ka warraaqsa biyyattii dursuun beekaman Koloneel Sayid Kodaay magaalaa guddoo biyyattii Tahraan keessatti ajjeefaman. Qondaalli waraanaa kun balbala mana isaanii fuulduratti konkolaataa isaanii keessatti itti dhukaafamee ka ajjeefaman waggaa ta'u hidhattoonni lama dogdoqqeedhaan erga gara isaaniitti qajeelanii booda rasaasa 5 walitti aansuun itti dhukaasuun galaafatan. Pireezidaantiin Senegaal Macky Sall akka dura taa'aa gamtaa Afrikaatti Raashiyaa fi Yuukireen daawwachuuf garas imaluu eegalaniiru. Sall dilbata akka himanitti ergama hooggantoota biyyoota gamtichaa biroos fudhatanii garasitti imalu. Ibsa chaansilara Jarman Olaf Scholz waliin kennan keessatti Afrikaan Raashiyaa fi Yuukireen mariidhaan furamee arguu barbaaddi jedhan. Ajajji Taalibaaniin dhiyeessitoonni oduu fi riippoortaroonni dubartootaa Afgaanistaan fuula haguuganii TV'tti bahan kaleessa guyyaa dilbataa dura gaazexeessitoonni kunneen ajaja fuula haguugaa jedhu didanii turan. Taalibaan erga bara darbe aangoo qabatee booda torbanoota darban keessa dubartoota irratti dhorkaa garaagaraa kaa'aa jira. Odeessaaleen kanu. Eertiraan bara 1991 erga walabummaa ishee gonfattee booda referendamii geggeessitee turte. Ittaansuun ammoo yeroo jalqabaaf heera mootummaa wiixneessitee raggaasifte. Adeemsi heera raggaasisuu waggaa 3 ka fudhate yoo ta'u waggaa 25 booda biyyattiin heera mootummaa argatte. Haa ta'u malee hanga guyyaa har'aatti heerri mootummaa kun hojiirra oolin jira. Biyyattiin ji'a kana keessa guyyaa walabummaa ishee itti gonfatte ka kabajattu yoo ta'u guyyaa kana ilaalchisuun nama yeroo sana komishinii heera mootummaa keessa turan Dr. Barakat Habtasillaasee dubbisneerra. Heerri mootummaa kun akkamiin akka qophaa'e ibsuurraa eegalan. الكوميشن قام الحقي صحفي لمني نساعته يساعد مترقبكم أما مبرحته هنا عليكم jalqabuma seera itti bulmaata komishinichaa qopheessi kannaan jedhani pireezidaant Isaayyaas Afwerqii turan. Gara Ameerikaa ergan deebi'ee booda heera mootummaa afaan Ingiliziin barreesseen ergee fi wixinee isaa gara afaan Tigreetti kanii qabxiiwwan muraasa sororsanii deebisanii naaf ergan. Anis waan isaan sororsan irrattiin walii gale. Kaayyoo gooroon uummanni hubannoo heera mootummaa akka cimsatu gochuu ture. Heerri mootummaa maali? Hariiroon mootummaa fi uummataa akkam ta'uu qaba? Mootummaan yeroo hagamiif aangoorra tura? Akkasumas mirgi namoomaa akkamiin kabajama kanneen jedhan hubatamuu waan qabaniif uummata barsiisuu eegalle. Kun ammoo waggaa 3 nutti fudhate. Kaayyoo heera mootummaa irratti uummanni mareetee akka hubatuuf jenneetu kan jalqaba wixineessine. Heerri mootummaa kun ragga'ee waggaa tokko booda hojiitti kama jedhamee ture. Haa ta'u malee bara 1998 tasuma waraanni Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti dhalate. Heerri erga ragga'ee waggaa 25 lakkoofse kun fooyya'insa akkamiifaatu isa barbaachisaa gaaffii jedhuuf Dr. Barakat akkas jedhan. Gaaffileen uummatarraa kaan gurguddoon lamatu jiru. Isaanis abbaa qabeenyummaa lafaa fi gaaffii afaaniiti. Kunneen dhimmoota akkaan falmisiisoo turanidha. Heerri kun harka namaatiin bocame waan ta'eef fooyyeffamuu danda'a. Afaan yoo fudhanne kanneen Eertiraa keessatti dubbataman saglanuu kabajamuu qabu jechuun walqixxummaa isaanii labsinee turre. Haa ta'u malee afaan Tigree, Arabaa fi Ingilizii afaan hojii akka ta'an yeroof murteessinee turre. Kanneen murtee kanatti waliin galle ammoo hedduu. Qabxii lammaffaan dhimma abbaa qabeenyummaa lafaati. Yeroo sanatti sirni sooshaalizimii waan tureef lafti harka mootummaa haa turu jennee murteessinee turre. Kun garuu dogoggora. Mootummaan albuuda lafa keessa jiru baasuuf aangoo qabaachuu danda'a. Garuu lafti kan uummataa ta'uu qaba.
Godina Booranaa aanaa Taltalleetti qonnaan bultoonni sababii hongeen qotiyyoo ittiin qotatan dhabuun walii isaanii camadanii qotaa turuu isaanii amma dura gabaasnee turre. Gaazexeessaan dhimmoota siyaasaa fi kaan irratti gama onlaayiniin hojii isaa dhiyeessuun beekamu Abbabaa Tolaa Fayyisaa yookiin Abbee Tokkichaaw qonnaan bultoota kana dabalatee kaaniifis gargaarsa taasiseera. Abbee Tokkichaaw gama miidiyaa isaa Haqqinnaa Saaq jedhamuun deeggarsa walitti qabaniin qotiyyoowwan 58 bituun maatii 29f gargaarsa godheera. Suuraan marsaalee hawaasaa irratti argine hirriba nu dhorkee ka jedhu Abbeen wayita achii deebi'an sa'aatii muraasa dura argannee dubbisnee turre. Deebii uummata gargaaran irraa argatan akkasiin hima. በተለይ አንድ እናት በጣም ታዋቂ የነበረ ፎቶ በጣም ፖፑላር ሆኖ የነበረ ፎቶ keessattuu haala gaddisiisaa ta'een suuraan haadha tokkoo daa'ima dugdatti baatanii abbaan warraa isaanii ammoo akkuma qotiyyootti wayita maarashaa harkisan kan mul'isu haalaan qoodamee ture. Isaan qaamaan argannee maatii kanaafis qotiyyoo 2 kennine. Maatii kana akkamiin murtoo kanarra geessanii haala akkasiin qotuu dandeessan jennee gaafannee turre. Isaanis yoo xiqqaate roobni nu roobee otoo qotuu dandeenyu garuu immoo qotiyyoo dhabnus beelaan hin duunu yaalaa tattaafachaa hojjechaa duuna malee tasumaa harka hin kenninu jenneetu yaalutti kaanee jedhanii nutti himan. Dhugumaan kun baay'ee natti dhaga'ame. Wantan inni raaffanneedha. Sababiin isaa tokkoffaa tattaaffii hawaasa kanaa natti agarsiise. Jarri kun akkamiin iyyuu ta'u wanti xiqqoo roobde kunillee akka nu jalaan baane jedhanii tattaaffiin taasisan kun onnee koo keessaa kan ba'u miti. Kana malees qarqaarsi kun kutaalee Itoophiyaa garaagaraarraa walitti qabamuusaa isaanitti himne. Isaanis kanaan guddoo gammadanii nu simatanii nu galateeffataniiru. ደስ ያላቸውና በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉን ማለት ነው። ዋሂለ ሳከን ተይፊ ወጅን ገረ ቦረና ይመሉን ገርጋርሰ ከነ ካከነ ጋዜጤሳው ቢሸት ታየ አከሚን ደገርሰ ከነ ወልት ቀቡ አከ የገለን ዱባታ ሚዲያ ረትስ በሃቱሬ ነምኒ አከ ቆትዮት ኤት ቆታ ቡሌ ጎዲና ቦረና ከሰቲ ዮጥቃቴ ሆሪን ሚሊዮና ቶኮፊ ቱቃ ሰዲቱ ጡሜቻዳ ሆንጌን ናኖ ሰኒዮ ቤክተኒ ቆቴ ብላን ቶኮ hanga horii 100 akkasi kan qabu ture. Amma rakkoon kun baay'ee waan ta'eef bo'oo qofaa gatiin qabu enneeti. Amma FTV irratti suuraan sun beeti BBC irratti fakkaata miti BBC afaan Oromoo irratti fakkaata. Gabaasneerra eenyutis. Nu hundumtuu keenya achirratti argineeti boonyeeti akkamitti uummanni keenya akkas ta'a. Nama ofirratti darbee nama ta'a kan turedha. Biyya ta'a kan turedha enneeti akkam hagoon wanni kun. Bu'aanis caljechuun gatiin qabu. Siyaasaa fi olii gadi ololuu osoo hin ta'in akkamitti gargaaruu dandeenya jenneet haasofnees anis Abbee Tokkicha yookiin immoo Abbabaa Tolaas na waliin ture maal akkam gochuu dandeenya. Yoo xiqqaate deemneeti jajjabaadha jenneet deebi'uu qabna jenneet haasofnee maal jennee garuu akkas kana qofaa miti. Harkaa duwwaan deemuun gatiin qabu. Mee xiqqoollee qotiyyoo 2 qotiyyoo 3 yoo binnellee salphaa miti jenneet haasofnee dur karoorri keenya qotiyyoo 10 binneeti nama 10f kenninee deebinaa jennee turre hordoftoota ammoo miidiyaan Haqqinnaa kan jedhamu isaan waliin yeroo haasofnu mee nuyi irratti hirmaachuu qabna jedhanii qotiyyoo 10 miti gara qotiyyoo 20 deemee yeroo jedhu akkasitti gara 50tti gara 60tti deemechaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraaf qabanne xumurreerraa qopheessaa sagantaa kanaa Eliyaas Mulugeetaa fi ogeessa teeknikaa Oskaar Buungaa dabaltee an isiniif kadhiyeessaa ture an Hamzaa Huseenii haga bor walitti deebinutti nagaan bula.